Handhuura Iiraan gaarreen dhedheeroo fi dhagaa caccabuu hin dandeenye keessatti iccitii sodaachisaa fi onnee addunyaa raasu tokko dhokatee jira. Iddoon kun Gaara Ra'iis yookaan Jabal Al-Ra jedhamee kan beekamudha. Inni wiirtuu Niwukilaraa idilee osoo hin taane Awwaala Boombii Ameerikaati. Ergaam iccitiin gaara kanaa saaxilamee booda Waashingtan irraa filannoo dhiphinaaf muddamaa keessa seentee jirti. Tiraamp maal gochuu danda'a gaaffii jedhu dabalatee iccitii gaara kana jalatti geggeeffamaa jiru balanaan qabannee jirra. Osoo addunyaan ijaa dhiphinaatiin Islaamaabadii fi Waashingtaniin hordoftu Ajajaan Humna Quds kan eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan Jeneraal Ismaa'iil Qaa'aaniin ija miidiyaa jalaa miliquun tasaa magaalaa Baagdaad seenee jira. Daawwannaan kun daawwannaa idilee miti. Kun mallattoo dhiphinaa tarsiimawaa qophii waraanaa haaraa fi gaachana dhumaa ijaaruuti. Jeneraal Ismaa'iil Qaa'aaniin maaliif dhokatee gara Iraaqitti imalee iccitii isaa qabannee jirra. Wiirtuun ajajaa waraanaa Iraan isa hunda caalu kaatama lambiyaatti ajajaa kan ta'e Jeneraal Ali Abdullaahiin ibsa kenneen raayyaan ittisaa humnoonni qilleensaa fi galaana Iraan sadarkaa qophii isa dhumaa fi olaanaarra akka jiran mirkaneessee jira. Ibsisaa kun eegumsaa qofa osoo hin taane qophii waraanaa of keessaa qaba. Akeekkachiisa kana balanaan ni madaalla. Gaazexaan beekamaan Chaayinaa South China Morning Post iccitii guddaa tokko saaxilee jira. Chaayinaan waraana Ameerikaa fi Iraan kana akka dhimmamtuu qofaatti osoo hin taane akka barataatti hordofaa jirti. Sababiin isaa waraanni kun isheedhaaf daawwitii isa boruuti. Daawwitiitiin waraana Taayiwaan irratti milkooftudha. Chaayinaan lola kanarraa duula Taayiwaan irratti geggeessitu shallagdee jirti. Iccitii kana yoo xumuraatti nu faana turtan balanaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa shamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Handhuura Iiraan gaarreen dhedheeroo fi dhagaa caccabuu hin dandeenye keessatti iccitiin sodaachisaa fi onnee addunyaa raasu tokko dhokatee jira. Osoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sagantaa Niwukilaraa Iraan daaraa godheera jechuun miidiyaalee duratti of tuulummaadhaan dhaadataa jiru. Iraan dachee gadi fagoo keessatti deebii peentaagoonii fi waraana addunyaa guutummaatti jaamsuun qopheessitee jirti. Iddoon kun Gaara Ra'iis Jabal Al-Ra yookaan Koh Kolang Gaz jedhamee beekama. Inni wiirtuu Niwukilaraa idilee osoo hin taane Awwaala Boombii Ameerikaati. Meedugaadhaa ijaarsi kun of keessaa qabu xiinxallu. Gaarri kun naannoo wiirtuu Niwukilaraa beekamaa Naataanzitti dhiyaatee kan argamu yoo ta'u gadi fageenyi isaa sammuu namaa raasa. Wiirtuun kun lafa jala meetira 600 ol gadi fagaatee ijaarame. Kanaan dura Iraan wiirtuu fordoo isa lafa jalatti ijaarteef addunyaan dinqisiifachaa turte. Gaara Ra'iis garuu fordoorraa dachaa hedduudhaan gadi fagaata. Kana jechuun boombiin Ameerikaa inni guddaan inni lafa uruuf oomishame Bunker Buster yookaan GBU 57 jedhamu amma fedhe yeroo beem dhagaa kana uruu hin danda'u. Haleellaan qilleensaa kamiyyuu asitti akkuma cabbii bishaanitti baquutti malee bu'aa hin fidu. Ijaarsi holqa lafa jalaa kun karaa xaxamaa fi qindaateen ulaa yookaan balbala gurguddaa 4 qaba. Ulaawwan kunneen bifa misaayilii diinaa kallattiin seenuu hin dandeenyeenii fi yoo tokko cufame inni biraa hojjechuu akka danda'utti bocaman. Inni xiyyaaraan dhufee balbala kana cufuu yookaan barbadeessuuf yaaluun kuma qilleensaa harka duwwaa qabuu dhiisuuti. Erga haleellaan waxabajjii 2025 Ameerikaa fi Israa'eliin raawwatamee booda addunyaan warra dhiyaa piroojeektiin Niwukilaraa Iraan kuffisneerra jechuun gammachuun dhiichisaa turan. Garuu mul'achuun Gaara Ra'iis kana waraana kana guutummaatti garagalchee jira. Iraan sirna Niwukilaraa ishee diigamee suphaa jirti osoo hin taane teknooloojii caalaatti ammayyaawaa fi guutummaatti akka tuqamuu hin dandeenyetti ijaaraa jirti. Ogeeyyiin basaasaa addunyaa akka tilmaamanitti holqa kana keessatti Iraan maashinoota yuuraaneemii qulqulleessan saffisaa ajaa'ibaan oomishaa jirti. Kunis yoo Iraan murteessitee yeroo baay'ee gabaabaa keessatti meeshaa Niwukilaraa baay'inaan oomishuuf dandeettii guutuu isheef kenna. Waashingtan irraa filannoo dhiphinaaf muddamaa keessa seentee jirti. Tiraamp maal gochuu danda'a? Tokkoffaan haleellaa qilleensaa yoo yaale boombiin isaa holqa kana jala hin ga'u ni fashalaam. Lammaffaan waraana lafoo yoo bane loltoonni Ameerikaa gaarreen Iraan keessatti daqiiqaa muraasa keessatti dhumaatii hamaaf saaxilamu. Kun filannoo fajjeessuuti.
Sadaffaan meeshaa keemikaalaa yookaan humna addaa yoo ergee eegumsi holqa kanaa waraana diinaa akka hantuuta kiyyoo keessatti ajjeesa. Ameerikaan waan gootu wallaaltee harka marattee dhaabbachaa jirti. Trump inni sagantaa Niwukilaraa Iraan guutummaatti dhabamsiiseera jechuun uummata Ameerikaa gowwoomsaa ture. Har'a dhugaa lafa jalaa kanaan qaanee jira. Dhiibbaan siyaasaa keessoo Ameerikaa itti jabaachaa yeroo deemu Trump gootoo fakkeessuuf yaalus teekinooloojiin gaara jalaa Iraan garuu akka inni furmaata waaraa hin qabne ifa godhee jira. Walumaa galatti Gaara Ra'iis kun Iraaniif iddoo waraanaa qofa osoo hin taane kaartaa marii dippiloomaasii isa guddaadha. Iraan meeshaa diinaa lamsheessuun Ameerikaan dirqamtee gara minjaala mariitti akka deebituuf yeroo mari'attus ulaagaa Iraan akka fudhattu dirqisiisaa jirti. Deenne samii fi galaana gubbaa xiyyaaraa fi doonii tuuluu danda'a. Iraan garuu onnee dachee keessatti dhokattee of tuulummaa addunyaa jilbeenfachiisaa jirti. Waraanni qawwee harka kennatee madaaliin humna dhugaa gara gaarreen Iraanitti ce'ee jira. Osoo qilleensi Baha Giddu-galeessaa marii dippiloomaasii haphiiteen ukkaamamee jiru har'a dachee Iraaq irraa sochii dhokataa garuu madaallii waraanaa guutummaatti raasu tokkotu ifa ba'e. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin Islaamabaadii fi Waashingitaniin hordoftu ajajaan humna Quds kan eegduu warraaqsaa Iraan Jeneraal Ismaa'iil Qaa'aaniin ija miidiyaa jalaa miliquun tasa magaalaa Baagdaad seenee jira. Daawwannaan kun daawwannaa aadaa yookaan obbolummaa idilee miti. Kun mallattoo dhiphinaa tarsiimawaa qophii waraanaa haaraa fi gaachana dhumaa ijaaruuti. Mee dhugaadhaa daawwannaa kana duuba jiru xiinxalluun waggoota dheeraaf Iraaq Iraaniif da'oo tarsiimawaa fi bakka daldalaa turte. Garuu waraana guraandhala 28 eegale kanaan taphichi guutummaatti jijjiiramee jira. Iraaq har'aa da'oo nagaa osoo hin taane dirree waraanaa ifaa kan Ameerikaa fi Iraan wallaansoo itti wal qaban taatee jirti. Misaa'illi Iraan irraa ka'u samii Iraaq qaxxaamura. Xiyyaarri Ameerikaa dachee Iraaq irratti rukutamee kufa. Jeneraal Ismaa'iil Qaa'aaniin Baagdaad kan seeneef dirree waraanaa isa harka Iraan keessaa ba'aa jiru kana deebisee to'achuufi. Xiinxalaan siyaasaa fi waraanaa Iraaq Firaas Iliyaas dhugaa sammuu peentaagoon xaxu tokko saaxilee jira. Akka inni jedhutti kaayyoon Ismaa'iil Qaa'aanii inni duraa humnoota hidhattootaa irra deebi'ee ijaaruudha. Waraana kana keessatti hidhattoonni Iraaq tokko tokko humna Ameerikaa sodaachuu fi waraana ifaa keessa seenuuf fedhii dhabuu agarsiisanii jiru. Mariin Islaamabaad yoo fashalaa'e Iraan waraana jabaa itti fufuuf dirqamti. Kanaafuu Ismaa'iil Qaa'aaniin ibiddaaf cidii qabatee dhufee hidhattoota kana hiriirsee lafee dugdaa isaanii jabeessee ajaja Teeraaniif guutummaatti akka jilbeenfatan gochuuf hojjechaa jira. Gama siyaasaatiin ammoo Baagdaad keessatti kirkira cimaatu deemaa jira. Manni Shi'aa inni Iraaniif amanamu dhimma muummee ministeeraa filachuu irratti wal qoqqoodee jira. Iraan yeroo waraana jabaa kana keessatti mootummaa Iraaq lafaa fi wal qoodaatii arguun isheef balaa guddaadha. Oduun dhoksaan bee akka agarsiisutti Ismaa'iil Qaa'aaniin muummee ministeeraa Iraaq ammaa Sudaanii aangoorraa kaasee nama harka Iraan jala guutummaatti galuun Nuurii Al-Malikii gara aangootti deebisuuf dhiibbaa gochaa jira. Kunis Iraan dachee Iraaq waraanaa fi dippiloomaasiif akka feetetti itti fayyadamuu akka dandeessu mirkaneessa. Wanti hunda caalaa dhaggeeffattoonni kiyyaa hubachuu qabdan garuu akkaataa Ameerikaa fi Iraan Iraaqin itti ilaalanidha. Ameerikaan marii kamiyyuu keessatti dhiibbaan Iraan Iraaq keessaa ba'uu qaba jechuun ulaagaa dhiyeessiti. Iraaniif garuu Iraaq biyya ollaa qofa osoo hin taane isheen sarara ittisaa isa dhumaa yookaan the last line of defense dha. Mee herregaa Iraan kanaan ilaala. Leebaanos keessatti Hizbullaan waraana guddaa fi dhiibbaa Israa'el jalatti dhiphachaa jira. Siiriyaan laamshoftee jirti. Kanaafuu Iraaq yoo Iraan jalaa baate Iraan guutummaatti qullaafti. Iraaq Iraaniif ulaa dinagdee kan qoqqobbii Ameerikaa jalaa ittiin baatudha. Ismaa'iil Qaa'aaniin kana beekam. Iraaqin dhabuu jechuun mormaa Iraan shiboo diinaatiin hudhuudha jechuun amanam. Kanaafuu inni Baagdaad kan dhufe sarara ittisaa kanaa sibiilaan ijaaruufi. Walumaa galatti daawwannaan Jeneraal Ismaa'iil Qaa'aanii kun mallattoo jabinaa fi of tuulummaa qofa miti. Inni mallattoo dhiphinaa fi sodaati. Iraan dhiibbaa waraanaa rakkoo keessoo hidhattootaa fi gaaffii dippiloomaasii gidduutti qabamtee jirti. Ismaa'iil Qaa'aaniin kiyyoo diinni xaxaa jiru kana kutuuf waraanaa siyaasaa fi dinagdee Iraaq deebisee harkaatti Iraanitti galchuuf dhufe. Addunyaan amma dacheen Iraaq dirree marii nagaa taatimoo dirree dho'insaa isa xumuraa taati jechuun sochii jeneraala Iraan kanaa hafuura qabattee hordofaa jirti. Waraanni kun amma qawweedhaan qofa osoo hin taane tooftaa fi dhiibbaa lafa jalaatiin hoogganamaa jira. Har'a Ebla 21 2026 Teeraan dukkana waraanaa keessaa ol jettee akeekkachiisa jabaa fi onnee peentaagoon dhiphisuun addunyaatti labsitee jirti. Iraan waraqaa dhukaasa dhaabbii kanaa akka mallattoo laafinaatti osoo hin taane akka boqonnaa injifannootti ilaaluun diinni takkoo tokkoof illee yoo dogoggoree nu tuqe deebiin keenya isa duraa caalaa duguugaa fi hatattamaa ta'a jechuun sarara diimaa sarartee jirti.
sagaleen bakka kun kan dhufe wiirtuu ajajaa waraanaa Iraan isa hunda caalum taasisa lambiyaarraati. Ajajaan wiirtichaa Jeneraal Ali Abdullaahiin ibsa kenneen raayaan ittisaa humnoonni qilleensaa fi galaana Iraan sadarkaa qophii sadhumaa fi olaanaarra akka jiran mirkaneesse. Haasaan isaa kun eegumsa qofa osoo hin taane ofitti amanamummaa guutuu of keessaa qaba. Jeneraalichi dhugaadhaan Ameerikaanii fi Israa'el dhoksuu barbaadan tokko ifatti addunyaatti himee jira. Inni keenya fedhii isaatiin yookaan jaalala nagaatiif jedhee dhukaasa hin dhaabne. Misaalonni keenya ammayyaawaa fi dirooniiwwan keenya warri samii diinaa guugan onnee isaanii cabsanii jilbeenfachiisanii waraqaa dhukaasa dhaabbii kana kan mallatteessan isaan dirqisiisan jira. Kun waraana ammayyaawaa keessatti teekinooloojii Iraan akkamitti of tuulummaa dhiyaa akka kuffisee fi madaallii waraanaa guutummaatti harka Iraan akka galchee ragaa ba'a. Waraanni kun garuu reeqawwee qofa irratti naafne inni waraana ololaa fi miidiyaa ta'ee jira. Jeneraal Abdullaahiin miidiyaalee dhiyaa warra Iraaniin kuffisneerra galaana to'annee irra jedhanii sobaa fuufanitti qubaa keekee jira. Keessattuu dhimma ulaa Hormuz isa Iraan akka hidda dhiigaa dinagdee addunyaatti fayyadamtuu ilaalchise seenaa sobaa fi olola miidiyaatiin injifannoo keenya xureessuu hin dandeessan nuti bishaanicha irra jirra ajajnis kan keenya jechuun Ameerikaan ololaan mo'achuu akka hin dandeenye akeekkachiisee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa fi waraanaa haala kana yeroo madaalan dhiphinni guddaan tokko ni mul'ata. Kaasa dhaabbiin yeroo ammaa kun akkuma fo'aa jirbiitiin qilleensa xiqqoodhaan cituu danda'a. Karaan dippiloomaasii du'ee jira, waldaddaan baay'atee jira. Akkasumas uggurri galaana Ameerikaa Iraan irratti keessee fi Iraan ammoo dooniiwwan diinaa irratti dhiibbaa gootuun ammallee itti fufee jira. Walumaa galatti Iraan har'a waraqaa dhukaasa dhaabbii harka tokkoon qabatti. Harka kaaniin ammoo furtuu misaayilaa fattaa fi koorraam shaararraa quba keessee ija diinaa ilaaltee eegaa jirti. Ameerikaanii fi Israa'el waraanni dhaabbateera jechuun of gowwoomsuu danda'u. Garuu Iraan nuti hin rafne dogoggorri xiqqoon yoo uumame samii fi galaana keessaan awwaala sibiilaa goona jechuun Baha Giddu-galeessaa keessatti birmadummaa ishee gootummaan tiksachaa jirti. Addunyaan amma nagaa dhugaa osoo hin taane tasgabbii obomboleetti duraa sanaa dhandhamaa jirti. Yeroo addunyaan iji ishee hundi hara Baha Giddu-galeessaa irraa ol ka'u ho'iinsa Teeraanii fi dhiphina Tel Aviv ilaalaa jirtu kanaaf Baha gootiin keessattuu Beijing keessatti jeneraalonni fi xiinxaltoonni waraana Chaayinaa callisanii televiiziyoonii hin ilaalan. Isaan waraqaa fi qalama qabatanii waraana kana akka mana barumsaa waraanaatti fayyadamaa jiru. Gaazexaan beekamaan Chaayinaa South China Morning Post iccitii guddaa tokko saaxilee jira. Chaayinaan waraana Ameerikaa fi Iraan kana akka dhimmamtuu qofaatti osoo hin taane akka barattuutti hordofaa jirti. Sababiin isaa waraanni kun isheedhaaf daawwitii isa boriiti. Daawwitii ittiin isheen waraana Taayiwaan irratti morkattudha. Meegaafi tokko hagaafannu Chaayinaan waraana Iraan irraa maal barachaa jirti? Deebiin isaa baay'ee jabaadha. Inni jalqabaan kasaaraa fi bu'aa waraana ammayyawaati. Ameerikaan samii Iraan to'achuuf xiyyaarota gurguddoo fi misaayilota gatiin isaanii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu dhukaasti. Iraan ammoo faallaa kanaatiin dirooniiwwan xixiqqoo kan gatii tokkoon isaa doolaara 20,000 hin caalle kanneen teekinooloojii Chaayinaa irraa hojjetaman fayyadamte. Xiyyaarota Ameerikaa F-53 kuffistee loltoota Ameerikaa ajjeessee jirti. Chaayinaan kana yeroo argitu afaan qabachuun Ameerikaan doolaara miiliyoonaan diroonii 20,000 kuffisti. Kun ammoo dinagdee ishee ni fixa jechuun hubattee jirti. Chaayinaan ofii isheetiin warshaa diroonii addunyaati. Yoo waraanni Taayiwaan kee Ameerikaa dirooniidhaan haguugdee hasaarsuu akka dandeessu mirkaneeffattee jirti. Barumsi inni lammaffaan ammoo olaantummaan qilleensaa waraana hin mo'achiisuu kan jedhudha. Jeneraalonni Ameerikaa yeroo hundaa yoo samii to'anne waraana ni mo'annaa jedhanii tamanu. Garuu Iraan dhugaa kana kuffistee jirti. Humni qilleensa Ameerikaa samii Iraan irra jiraatus Iraan lafa jalaa misaayila dhukaasuun cichoomina addaa agarsiisaa jirti. Hayyuun Chaayinaa David Finkelstein akka jedhutti diina cichee loluu humna qilleensaa qofaan jilbeenfachiisuun hin danda'amu. Kun Taayiwaaniif barumsa guddaadha. Ameerikaan yoo Taayiwaaniif jettee samii Chaayinaa seente Chaayinaan akkuma Iraan cichitee lafarraa akka ishee dadhabsiistu beektee jirti. Wanti sadaffaaf inni hunda caalaa Ameerikaa qullaa dhaabee dadhabbii siyaasaa fi dinagdeeti. Chaayinaan dhiphina Waashingten keessa jiru sirriitti madaalaa jirti. Ameerikaan waraana Iraan kanaaf kaayyoo tarsiimaa waa ifatee hin qabdu. Uummanni Ameerikaa daandii irratti mormaa jiru. Pireezidaantiin Tiraamp paartii keessatti dhiphina keessa jira. Biyyoonni michoota Ameerikaa ta'an tokko tokko buufata xiyyaaraa isaanii cufatanii jiru. Chaayinaan kana yeroo argitu Ameerikaan waraana dheeraa obsuu hin dandeessu jechuun xumurtee jirti. Yoo waraanni Taayiwaan kee Chaayinaan waraana sana dheeressuudhaan Ameerikaan uffisiistee akka isheen of duuba deebitu gochuu akka dandeessu hubattee jirti. Haa ta'u malee Chaayinaan waraana Iraan kanarraa waan ishee sodaachisee argitee jirti. Innis Ameerikaa fi Israa'el bu'uuraalee siviilii keessattuu dhaabbilee boba'aa rukutuu eegaluu isaaniiti.
akkuma beekamu Ameerikaa fi Israa'el dhiyeenya kana buufata boba'aa Naataanz rukutanii jiru. Hayyoonni Chaayinaa bu'uura siivilii rukutuun waraana xiqqaa gara waraana guddichaatti jijjiiram. Kun uummata bal'aa ni miidha jechuun akeekkachiisanii jiru. Yoo waraanni Taayiwaan keem Chaayinaanis buufataalee siivilii Taayiwaan rukutuu dandeessi, garuu kun saaraam idila addunyaa fiduu akka danda'u hubattee jirti. Walumaa galatti waraanni Baha Giddu-galeessaa amma deemaa jiru kun Beijing keessatti akka kitaaba qulqulluu waraanaatti dubbifamaa jira. Chaayinaan humna waraanaa Ameerikaanii kabajjiim garuu hanqina ishee guutummaatti barattee jirti. Misaayilli Ameerikaa dafee dhumuu akka danda'u sirni ittisaa ishee diroonii rakkasaan akka cabuu fi obsi siyaasaa ishee gabaabaa akka ta'e mirkaneeffattee jirti. Pireezidaantiin Tiraamp waraana Iraan kanaan osoo hin beekin Chaayinaadhaaf iccitii dadhabina Ameerikaa kennee jira. Gaafa dhimmi Taayiwaan dha'u Chaayinaan qormaata kana hunda hojjettee qophii xumurteetiin kan isheen dirree seentu. Waraanni Iraan dhugumatti fakkii waraana addunyaa isa borii ta'ee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.